مالي من رابل اللي سيدلنا قالوا ربي نارك مقاف يوتيوبي نادي بيسي يوتيوبي نهنقام مالتي مقا إساتي نكاونتين قنجرو إساف سينو جرا قبر الران خفل لي قبري وان خفل من الجيجة مقا براج جيرا مراف ترى قبري خفل مو قبا جامي خنو خا إيغا كجا إدارة فاهم تلتيتي يلا بيرا رفتي يا باخ يمالو إسان قوتي مريم شرماركيتو خي أصوبي خني مريم عثمان جاني وين أنيات التفرق دي منا كراتي دي موتي مقاخي مريم عثمان جاني ناختبن أبي منا ما رندل ديمتو كراتي هافتر أنا من سيجارة نجت أنا من سيبيت والله دون الدقامي وي نمني ربي صدات شو كبا نمني إسلام برونين دوا يادت شو كبا إيجا برو هرا هوريف جتشا كانت أنا حتى سخراتها نجرسيسو هوريف جتشا أنا ما مرة أوفمو هكذا بودا في عادة دبيت أنا بقاني مو mana keetii mirga qabdaa deemee siif murtaa'ee dhaqee yoo jaanii ana khee dhaqo qarqara mana kana dhiyaachuun dandeessu gaafa dhaabatee Soromoon na baasettee mana kana Soromoon siif haafuutu kuno tanaafuu asittiin dhiyaachuun qabdu jaanii baleetitii asidanii akkasumas nama fira khiyyaa kana waliin ture qabanii hidhaanakanii alallee نجرو تكلامي والفكاتي أبجون إتجيتي وانا غرغر سقافة ديولا نمني ركوتي ياركي همزان دبتي الراخنكي سير غار رجاني غاهمي غرغر ساسنين لي نا قولو راف وادا غلانيس ولي غلاني جراني ونم دولمتي جرتي دبين جتو غاوغا قدي فمتي نموتو إفدوبة ديبي أكان جبه مناسكري فدي سيجلي جره جيلاتي هنسينس كرجاسي ناقو دميستكلين نجرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل جرتنا بليان نجني نجرا مو نجرو ما ولمان لالا. إيجا فيديو أراك بدي سينيرو في فيديو وقتان راد دادي. يرو هدوغا سجنتا بشرناتيني خم فيديو قديسنو الرمو وقت ساعتيغا ونينا ممودن ننجرو سجنتا بشرننا أصنتين سجنتا تيكو الفاتولا سجنتان كونيرفني إيغا كما بيتن أرتيست شان ماركي آدم يوجين أما دورا بالبلو ما كنا يادا والدور فني so video isada olbasu indan denye ture sani welkabate artist sharmarken akuma namu kuba kabu fi social media irratti hala deema turen waldabde isa fi maati jiddutti godamen waldabde guddootu ture because nuti social media irratti himbasnu wanni kun waan family xixiqqooni ulfaataa jenneeti hedduu takka qabu turre soga yeroo ballo waliin qobaltee nama kana yeroo rakkoodaa irraa fagaachuunis ni ulfaataa oguu namni gaasitti iyyate irraa dheessus hin dandeessu mucaan kun irra gaa nutti iyyate waan akka dandeenyu fi haala dandeenyu hundaanuu gama miidiyaa keenyaatiin gaafilee muraasa gaggaafanneeti waan inni jiru fi haala inni keessa jiru nuti ibsu osoo hin tahin afaanuma isarraa kan dhageenyu ta'a jechuu sharmaarkeen Adam maal keessa jira jireenya akkam keessa jira because sharmaarkeen nama artiiti dhimmi artii immoo nu hunda keenya nu laallata artii keessa waan jiruuf waa'een isaadhaa nu laallata sharmaarkeen yoon fi artiirraa fagaate eessa fagaate jennee qorachuun nurraa jechuu ka jiru nama artii afaan Oromoo والستوتا في ورن دراما في هندي ثاني ورقول قدس شارمارك يو جامي دندام شارماركن هدو بوابي هدو غير دبرتي ارتي انا اكمل قدس بتوره
Soga yeroo amma inni haaleen amma inni keessa jiru kanatti nuti yoo usnee dantaa isaati jennee bira kunne seenaan keenya seenaa bareedduu waan ta'u natti hin fakkaatu. Mega gaafilee tanaaf sharmaarkeen maal ja'a yaanni sharmaarkee maali haala akkam keessa jira afaanuma sharmaarkee viidiyoo kanarraa waliin dhageenyaa jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura afeerraa keenya ulfaadha. Mee sharmaarkee haalli keessa jiru haala akkamiin deemu jirta jireenya kan kee amma maal fakkaata gargaarsi siif godhamuu ture hoo si bira gahee moo karatti hafe mee mana kan kee keessa jirta moo bikka biroo jirta ammaan tana haala akkamiin deemu jirta jireenya kan kee? Gaafii ammaati na gaafattu tanaan duraas na gaafattee ture haa ta'u immoo yeroo sanitti siin haasa'u dhimma kanaa yoo yaadadhee sammuun tiyya waan na jeeqamtuuf si waliin haasa'uu hin dandeenye garuu ammaan tana gaa dubbii ammaan tana deemaa jirtu sooshaal miidiyaa irratti argitee na gaafachuu keetiif silaa dubbachuu illee hin fedhu maal jee akkaan dubbadhus hin beeku dur jirtii jireenya bultii keessatti arrabaa fi ilkeen wal madooyti jaarsaaf jartii wal dhabuun waanuma jiraati garuu tuu xiyya kun addaati amataa fi baatii shaniisaa lakkaawwadheetiin jira amma hanga har'aan tanaatti kunoo mana namaarra kaniin deddeemu jiru maanguddoo sheekotii irraa jalqabe abbootii gadaa maanguddoo biyyaa akkasumas namoota hiriyaa kan walitti dhiyaanu kan firaatis dabalatee namoota hedduu qaama mootummaarra nu jidduu dubbii tana ilaaluudhaan rakkoon eessa akka jirtu namoota gizeenii fi harkoo rabbi si gargaaru jechuudhaan gaa hundinuu natti himanii rakkoon anaa fi haadha mana jidduu akka hin jirre namni beeka keessattuu gaa eegaa Hamzaan sagalee gadhiisees waan jiru gizee gadhiisuus Hamzaan hordoffii hedduu waan godheef nu jidduu jibbaata hedduu arkee rakkoon eessa jirti waan beekuuf jecha rakkoo kana furmaata karaa takkaan dadhabameeti maayirratti karaa Hamzaatiin dubbiin tun dhufte an gama sooshaal miidiyaatti dubbiin tun akkam baaneef wallaahi amata caalaan hedduun rakkadhe jechuudha maanguddoon ani hin ergin hin jiru hedduun dararame YouTube xiyyaanarraa fuudhamee paaspoortiin hin kennamu jaamee horii anaa fi haati mana xiyyaa waliin dalagannee hunda keetii miti jechuudhaan saamamee manaa fi jireenya xiyyirraa ala mana namaa galee wallaahi hin jiru namni islaama akkana waliin godhu namni islaama ta'e akkana waliin godhu dhiisi islaama ilmi namaatu namummaa jiraa bara namni guyyaa takka wajjin nyaate barandaa namaa waliif hin qoddu alarra deddeemuun kun har'a ilmoon tiyya eessuma ta'aniif obboleeyyan dhiiraa tadhalaatiis haboo ta'aniif coon tiyya baru maal isaan gaafachuu teesse har'a ilmoon tiyya eessuma ta'aniif obboleeyyan dhiiraa tadhalaatiis haboo ta'aniif coon tiyya baru maal isaan gaafachuu teesse duuba gaamaayii irratti eegaa Hamzaan sagalee gadhiisee booda yakka hamaa narra kaayeen akkuma gaanamuutu arketti shoorarkee isaadha jechuudhaan hidhamus sagalee uummanni Oromoo naa ta'e kantiibaa bulchiinsa Dirree Dhawaadhaa dhimma kana duraanis waan quba qabuuf mana hidhaarraa ba'ee akkasumatti illee kantiibaan bulchiinsa Dirree Dhawaa Khadiir kabajamoo obbo Khadiir yeroo jalqabaatiif kantiibaan Dirree Dhawaa dhimma faamilii maanguddummaa nu jidduu taa'ee nu jidduutti maanguddoo biraatis dabalatee qoonni isaa bas kana haa ta'u jechuudha manuma takka kan maqaa kiyyaan jiru kana akkanaa kan namoota murteessus waliin ta'anii maanguddoon jechuudha sanumaa hubaatii lama booda mana keessaa baanaaf jechuudha
tole jeetiin akkasi walii galtee goonee waraqaa ragaa waliif mallatteessinee ashaaraadhaan duubaatiin lamaan dhumtee yoom naa baatan guyyaatti nuyi dee'e yaaboo ala namaa mana namaarraan deddeemu jira barandaa namaatiin rafu jira rabbii sodaadhaa ajee kadhadhus torbaan 2 torbaan 3 kunoo baatii 3 isaa ga'ee jira jechuudha. Yeroo kanaan qaama dhimmi ilaallatu kanneen maanguddoon hedduu ta'anitti dubbii tana dhugaan himu mana keetii mirga qabdaa deemii siif murtaa'ee dhaqi yoo jaanii ana kee dhaqu qarqara mana kanaa dhiyaachuun dandeessu gaafa hidhaa baatee Oromoon na baasettee mana kanaas Oromoon siif haafuutu kunoo tanaafuu asittiin dhiyaachuun qabdu jaanii baleetitti yasidanii akkasumas nama fira kiyyaa kana waliin ture qabanii hidhaa naqanii anallee namni rabbi sodaachuu qaba namni islaamaa baruuniin du'aa yaadachuu qaba. Eegaa boru har'a horiif jecha akkanatti ana hadhaa sakaraataan agarsiisu horiif jecha an mana namaarra nu oofumu. Hakada buudaa fi aadaa. Dubbii tana dhugaan himu mana keetii mirga qabdaa deemii siif murtaa'ee dhaqi yoo jaanii ana kee dhaqu qarqara mana kanaa dhiyaachuun dandeessu gaafa hidhaa baatee Oromoon na baasettee mana kanaas Oromoon siif haafuutu kunoo tanaafuu asittiin dhiyaachuun qabdu jaanii baleetitti yasidanii akkasumas nama fira kiyyaa kana waliin ture qabanii hidhaa naqanii anallee namni rabbi sodaachuu qaba namni islaamaa baruuniin du'aa yaadachuu qaba. Eegaa boru har'a horiif jecha akkanatti ana hadhaa sakaraataan agarsiisu horiif jecha an mana namaarra nu oofumu. Hakada buudaa fi aadaa. Tiyyatuni fi tanamaa adda addaa. Namarsiitee jiyaa hundaan rakkoon addaa. Maal haa godhuu kophaa hafee eega gaddaa. Namarsiitee jiyaa hundaan rakkoon addaa. Maal haa godhuu kophaa hafee eega gaddaa. Ni jiru takka dhaamee wal fakkaatee. Hiree abjuun itti dhiitee waan gargaarsa gaafa dhiyoodhaa namni rakkootii yaarkee Hamzaan dubbatee irraa kan ka'e si gargaarra jaanii gaahamilee gargaarsaa saniillee naa godhuudhaaf waada galanis walii galanii jiranii wanni hundi dhumtee jirtii dubbiin jettu hoggaa gadhiifamtee namutu if duuba deebi'ee akkaan gabbee manaas kireeffadhee si galee gara hojiidhaatti hin seennes gargaarsi naa godhamees takka illee hin jiru. Akkaan mana murtiitti dhimma kiyya fixachuu hin dandeenyees xabaqaa bitadhee waan saamee kana geeffachuu akkaan hin dandeenyees wariin anaaf si waliin qabnu hunda fudhatanii maqaa isaanii jijjiiratanii jira. Namni islaamaa akkana waliin godhu maaliin irraa balleesse naaf yaada manaa jettuu rakkoon takka jirtu. Guyyaa idaara fa'aa intaltiitii jala bira dhuftee yaa abbaa kiyya maaluma isaan goote Mariam Sharmaarkeetoo kiyya osoo beekanii Mariam Usmaan ja'anii waa'een an nyaatatti fudhadhee mana karaatii deemutti maqaa kiyya Mariam Usmaan ja'anii naa kataban. Abiyyee mana namaarra hin deddeemtu karaatii haa fixadhu. Anaan mana si ijaaranaan jette anaan mana si bita. Wallaahi hedduu na dhagahame yeroo isin akkanaan jettu michuun xiqqoo nama 8 jechuudha. Saamee kana geeffachuu akkaan hin dandeenyees wariin anaaf si waliin qabnu hunda fudhatanii maqaa isaanii jijjiiratanii jira. Namni islaamaa akkana waliin godhu maaliin irraa balleesse naaf yaada manaa jettuu rakkoon takka jirtu. Guyyaa idaara fa'aa intaltiitii jala bira dhuftee yaa abbaa kiyya maaluma isaan goote Mariam Sharmaarkeetoo kiyya osoo beekanii Mariam Usmaan ja'anii waa'een an nyaatatti fudhadhee mana karaatii deemutti maqaa kiyya Mariam Usmaan ja'anii naa kataban. Abiyyee mana namaarra hin deddeemtu karaatii haa fixadhu. Anaan mana si ijaaranaan jette anaan mana si bita.
wallahi hedduun dhagahame yeroo isin akkana jettu michuun xiqqoo nama saddeeti jechuudha. Mee maaliin irraa balleessi dilana? Garuu rabbiin ni arga. Maqaaf yuutuubii naa deebise. Yuutuubiin hanga ammaatti maqaa isaatiin akkaawuntiin kan jiru isaaf seenu jira. Gibira irraan kafalle. Gibirri waan hin kafalamne jecha maqaa biraa jijjiiramuudhaaf dura gibirri kafalamuu qaba jaamee kun eegaa maqaa paaswordiin nu harka seene. Baatii 3 maqaa isaatti kamaalleen seenu jiru. Kanaas gaafadhu. Way namni na jala dubbatu hin jiru. Ana irra ilmoon nuyitu jira, hojii nyaanni nuyitu jira, waan joofiin hangaarraa obsee amataa fi baatii. Maanguddoon hin argine hin jiru jedhu. Dilana maali? Namni Islaama kanaaf mala marii dhabeetiin kunoo hanga ammaatti mana namaarraan deddeemu jira. Hedduu rakkoo hamtuu keessaan jira. Namni isaanii dubbachuu danda'u tokkolleen hin jiru. Qabeenya isaan qabanii qabeenya anaafiyaatiin waliin argan hunda saamanii qabeenyaan akka biyya bulchuu danda'anitti hadhaan agarsiisu jiranii. Obboleettiin tiyyaas mana hidhaa jirti. Micoon fira kiyyaas mana hidhaa jirti. Anis hidhamuuf barbaadamutti hin jira jechuudha. Jiruu tana keessaan jira. Tanaafi kaniin dalagarraas dhabamee waan hundarraa zeeroo ta'e har'aan tana akka maraatatti fi naasoof kan hin jiru. Waan hin jiru beekuus. Egaa obboleeyyan hundi keessanuu dhageessanii jirtan afaan Sharmaarkee irraayee Sharmaarkeen haala akkam keessa akka jiru hundi keessanuu isumarraa dhageessanii jirtanii saniifuu hundi keessanuu yeroon bira dhaabbachuu qabnuu fi bira dhaabbachuu qabdan yeroo tana Sharmaarkeen nama artii waan ta'eef nu hundaafuu faayidaa yoo xiqqaatee afaan keenya guddisuu irratti gumaacha guddaa nu gumaachee jira. Ijoollee hedduu gamaa artii naquudhaan ijoollee hedduu beekamtii kanneefii jira. Isin hundi yeroo ammaan tanatti callisuu hin qabdanii Sharmaarkee yoo danda'ame qabeenya isaatii fi kana hunda hawaasni dhaabdanii fi waan inni barbaadu gootanii fi gammachiisuu qabdanii. Egaa haafe rabbi bira haa jiraatu jennaa. Egaa warra wal dhabanis rabbi walitti araarsu rabbi nageenya haa buusu jennaa. Nageenya wanni caaleen jiru addunyaa tanarratti nageenya wanni goos hin jiru. Rabbi nagaya jidduutti haa buusu, rabbi nagaya haa godhu. Kanumaa gaa viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaataa nama rakkoo keessa akkanatti jiru itti callisuun nurra hin jiru. Namni kun nama artiiti, nama hawaasaati waan ta'eef dirqama akkanatti irraa dubbannee gaafii dhiyeessuufiin dirqama keenya. Fuulduraafillee rakkoon akkanaa yoo uumamte nama artii nama hawaasarraa nuti iyyaafannee maal keessa akka jiru hawaasa biraan gahuun dirqama keenya. Kanumaan isiniin jaawwa. Egaa please keessattuu ilma dhiiraa taatee bikka tana buutee yoo ni filaalte waan hedduu garaa nama nyaatuu fi nama balleessu. Please irraan deebi'aa malee please mucaa kana bira dhaabbadhaa. Bira haa dhaabbannu. Namuu akkaawuntii asirra barraa'e kana waan qabdaniin bira dhaabbadhaa. Gargaarsi sun tokko bira hin geenye. Gargaarsummaan bira gahee ufiriin takka hin jiru. Mana namarra deemu jira barandaa namarra. Please akka Oromoomatti akka amantittis akka gandaa fi biyyattis please bira dhaabbadhaa. Akka saahibummattis waan hundaanuu isin qabne. Wallahi waan hin jedhee dubbadhuun beeku gaa ifirra bikkattii isaasa yeroon bu'ee ilaalu hedduu ulfaata akka malee ulfaata. Jireenya amminni keessa jiru jireenya fokkotaa jireenya rakkisaa keessa jira. Saniifuu please bira dhaabbadhaa obboleessa keenya kana haa gargaarru isinin jaa malee isinitti hin dhaabaa.